Wan Nura ati garuma mata ati dhakaadha malee. No supermarket irraa bitattee maal? Guys, warri mana kiyya maal taatan yaa. Oruu namaa dhagee ilma itti obboleettiin ta'e. Yoo rabbi namaa laaffise maal? Jettee. Mata. Awwa yaati. Maali geemii kanaa miti bara. Yennu itti arge. Cancel godha. Cancel. Approve jedhin. Qoya. Nu gootanii bara sona malee swap gootanii ka ajaa'ibaati. Like ani Nura makata mamal tu naga sababa ke gubadha kadati kenna namanu si fodata. Ana yo mo horo balla jala dua se. Guys, tap copy link godha. Ofi ki ya kile seru di se rara. Ana ofi ki ya of de kile seru di se. Guys, that to good. Taruge kata mamu Karena ke ada zaman Kacang kami tahu. family tap godha ka. Makiwa. Yes. Tap adrugo. Tap godha. Arsenal masih nanti again. Wey malite. Arsenal juga gara ke kam goda ada zaman kan. Mal ta'an garu. Nama baca. Osoo qabsiiste waan sun maal qaba? Maal qabsiisin qabdu? Ismi. Nanya chuda waan ini nanya lenja qabsiisin nanya chuf. Wallah osoo Nanya lenja gubba kana na Wani barreesse. mati ko isi mo ya bar gize hunda. Allah ke ya zariu kabban no. Karaa imamu waamayu imamu fata waan nisna. Guys, flower ini pakai Sunday di cayo garafne normal. Katanya wajin kabdana. Illusion. Chelsea. Amma ababa jani le no kan tanin le tan ni sen ya jama. Chelsea ma itu guru hadisi. Amma namni kabsis bila Chelsea ile sin katta jere. Wallahi billah wan barbade si kapsis. Ini Okay. Chelsea akan kata Arsenal Chelsea mau dadab datana ni harka kenne ke zabaya. Okay, isi sadin yu wan barbadan na rakabdan. Anile wan barbade sin rakabad dem tane kisit. Nakon injur Arsenal if mana ho kapsis na kwani wanda tika hanam timan ta tibar. Aizoi damo des ne de gaf ani kapsis Arsenal muamen be ku gaf jette ibsa ol den ta kapsis tesa. Gwarabbi gizele mo ni kapsis ni achaba. Lama qabsiise bartaba lama qabsiise lachuu yu moota. No, acha yo be. Achaba ne ka moya tamne. Arsenal irratti jechuun qabsiisee achaa baana ni moona takkeen bakka guyyaa takka nyaadamee buksantu na gammachiisan. Okay, amma Chelsea wajin kabdani mi. Sababu masan ima kapsisa oli yu male. Gaddi si yoo yaadattan akkatti dooraa dhibba lama moo akkana nyaadha asumarratti. Ni nyaadha. An qabsiisee moo khayrii qaba. Amma Chelsea wajin kaba leencaan namni taphatta. Arsenal ni mo'ama. Yoo acha be wali nyaatan wali dhiisu. Garuu laale ani qabsiisuu irratti saayibummaan beeku, firummaan beeku, oromummaan beeku takka illee hin beeku. Jiru. Hin kanne. Yeah. Yaa ni qabsiisa yee. Okay. Sunday as boru beta ammo majalla bitat ko pa shi sahibo. Me wandi lala me dalala. Chelsea ka? Amma yo qabsiisa batakkaar kon to. Amma mayu Aki wal kapsisa ana wal indamo like gift ilanu something accounting ki yanan kenno birri ma de itana kalema. Okay, me kasi. Wan barbad. Okay, 100 pound. Walla Wala 100 pound is mirata kan kam. Ani faate tiyo. Ato Qabsiise anille. make Qabsiis. Maki mal qabsiiste ati. Ani leencaan qabsiise. Chelsea daggafta badru. wa Chelsea daggafta ati. Chelsea nak injifatum bekan Chelsea ndagaf goru. Bari maali garuu filabni deeggartu filaba Manchester igise kanamti. Manchester United.
yaa irra caalaa warri Awurooppaadha Manchester ma deeggar. No, Manchester United. Arsenal Manchester haafafi. Ani Liverpool hin deeggar. Kuno warri Liverpool bar durmaanu jalaana fubar. No, warri Liverpool bicha miti. Martinu team budunni 19 Premier League English keessatti budunni 19 Arsenal irra deggaf. Budunni 19 kun beekamaadha. Maaliif garuu maal Waan isaanii galchee xinxaraaraanii waa qabatanii akka kilabii isaanii hin taane jechuudha. Hundi isiituu gisee ka'eeyyuu gaafa nuti ilaallu ka'eeyyuu hundinuu deeggaraniiti miti waan Arsenaal jechuudha. Warri Arsenaaliin akkasi jibbu Arsenaaliin irra zeeroo yaaddaa ture beenga dayyuu zeeroo bahee bar. Akkumallee namni galfata. Amma ani Arsenaaliin irratti jechuun yoo tana hin nyaatamin isa deeggaraa jechuun ka'e. Yoo nyaatamin moo yoo nyaatamte? Yoo nyaatamin dammoo Arsenaal abadan leen deeggaru. Jibbiinsa Arsenaal qabdu ittuma fufta. Ittuma fufa. Akkan si boonsee iyyuu kaa. Ya, ani nyaadhee nan na boonsee iyyuu malee. Qabsiise koo'ina kuma kudhan qabsiise. Si jammar garuu maal taatan sila bar akkamitti deeggartan Arsenaal? Aslan namni kubbaa beeku Arsenaal laala. Hundi keessanuu deeggartii Arsenaal turtan. Hundi jammir kayyadu koo'in. kilaba hunda keessa Arsenaal bar Arsenaal dhaqalee beekamtii wannoon qabdu gar. Koo isin maal taatan sila ilaala wanni bar. Arsenaal madagayaan guddaan deeggaru. Turtaniin siin jeebar warri Liverpool jirtan, Manchester jirtan, City jirtan, hundi keessanuu Chelsea jirtan, Real jirtan, maal egaa maqaan? Natti mi'a. Shaashee. Hundi keessanuu duraan Arsenaal. Nottingham Forest hin beektanii? Hundi keessanuu Nottingham Forest maal ta'e Champions League qaba? Champions League qaba. Uskut. Wallahi Champions League qaba. Seenaa namni ol barreesse Champions League Nottingham Forest tiimii 4 jidduutti nyaate saayibo. Cabaan. Nottingham Forest jira. Akkana kan immoo osoo kubbaa ilaaluu kan TV cabsee jaartii ilkee 8 irraa cabsu akka keetii kan. Tokko Waan nyaatee biyyoon tapha yoo ilaalee mul'atu. Garuu inshallah waggaa dhuftullee waan nyaata yoo rabbi waggaa dhuftu nyaata. Netflix yaa ka ta'u jedheen. Itu jedhe. Garuu maallaa hin bareeda dhugaa rabbi. Arsenaal homaa isaa maratti bareeda. Bar nuuraanuu ni sodaata meedaa laalee deeggara wanna jedhama. Obboleessi keenya kun jechuun haga amma dirree Arsenaal yoo arge malee dirree Liverpool hin argine. Ofii Liverpool hin deeggara yaa. Ndoo jechuun wiski hin deeggaru rakkaban. Amma still Maadha ittee amma mee Ingilaandiin keessa jirta maadha ittee tapha tokko laalin tapha Liverpool. inshallah gara fuulduraatti. Kana jaalallamma Liverpool ati qabdu. Afuufa. Bar makiini gaafa Arsenaal geemii qabdu bar. Ganama subii irraa qabdee akka galgala Arsenaal taphattee kaatuutitti osoo xarapheessaa tumtuufti. Maagiya ofii bitadha mana keessa kaadha ka wancaa Champions League. Nuti bar Arsenaal bar qaama guutuun yoo kuftes waliin kufna yoo kaates waliin kaana bar. Osaa fundatiin dhiibam. Ni dhuftaa? Osaatiin dhiibam. Ni dhuftaa gama keenya? Beekamaan kan argitanii jedhu. Ni minum Kila ibsaan leengadda dhufe se'ee qallaalii gammade si fakkaate. Hai gootitti ko viidiyoo Koi. Ibsa mallaa uffachiifte maal adabdee mallaa bitachiifte. Dhugaa rabbii maaliyaa kana maati mana keessa jira ture. Akkasuma uffateetuma mee akkana jeegisan jiru shut godhetuma inni narkine poostin godhe maraatee bar ila guyyaa saniiti bakka siitii uffattu malee jee dhugaa rabbi takka janan maakii siitii uffadhu honuma jaa maakii siitii Fadi malee siitiin uffatin. Dukkuuru malleen uffatin. Angaruu mallaa Yoo qixaatii ta'e illee siitiin illee normaala, Liverpool illee normaala, diichaan illee normaala. Osoo duutee badde Yuunaayitidin hin uffatin maakii. Bismillaahi rahmaani rahiim. Yuunaayitid maalati ko silaa kubbaa dhiisan natti tola bar osoo kubbuma dhiisan. garuu jarillee taasifaa qabdi namtichi mataa maangoo sun irraa deeme. Jara waan agan. Homaa jettu coomin itti dhufaa nama gaarii fidataa kun. In history, Man United, best club, yeah. The history, best club, no. Yaa
Sorry, jireenyi keenya amma seenaa irratti hundaa'eetii miti. Har'a jiraachuu barbaannan Galatooma Mustafa. Still garuu isin dhallee yoo jiraattan akkuma nama dheengadde jiraateeti. No, እኔ ህይወትን ስኖራት ፋዘር በኖረበት መንገድ ሳይሆን እኔ በምፈልገው መንገድ ነው። jireenya har'aa kana jiraachuu barbaada malee jireenyi kaleessaa sun ani guddaa'edha. Garuu gammachuu qabdan jireenya Arsenaal deeggaraa jiraattan kan. በጣም ላይክ ደጋፊ አርሰናል ብቻ ነው። akkana ka godhatu wayita waa'ee Kuwinachi nesa enu mal deeggara qoy. shaashee deeggara Manchester United. Miskiin. Goolii galche kilabii dhugaa dubbachuudhaaf kilabii guddaa ture. Osuma Arsenaal uummatan akkumatti jibbaniitiif ifta Arsenaal gad ta'anii ta'an bara akkasii bara. Ay guddicha England. Gin Arsenaal yoo jibban jedhu ka jedhan eega Arsenaal hin jibban maal godhuuf jala deemanii ilaalan. TVdhaan laalamuudhaan kan Arsenaal akka addunyaatti tokkoffaadha. Maaliif beektaa? Ka isa waanyullee tapha Arsenaal laaluu barbaada. Arsenaal sababii namatti agarsiisa. Arsenaal bara hedduu nama isii ilaalu hedduu qabdi bara akka kubbaalee kaaniiti miti. Baay'ee wanni dhageettanii isin addunyaa tanarraa namoonni kilabii irratti wal lolee waltummaa Arsenaal irratti bara. Miira kana jechuun like badooma seetaa mi'atan miira haga agarteemi haga Arsenaal jechuun haga nama kafarsiisuu dirasii ga'ee namni itti wal ajjees jaalala haga naatiin jaalata Arsenaal wayita jaalatu nama. Miira guutuu fanniseen jiraan. Amma fannisaa oolti daggaafiin Arsenaal. Gara hafuura qulqulluu deebi'aa isinillee guyyaa takkatu uf dabarsite. Nu rabbiin bira qabna saayiboo rabbiin bira qabna. Real Madrid. Arsenaal hin gane jechuun shubbutii gane jechuudha. Siimuu hin danda'u. Oh my goodness. Baay'ee ani dhuguma dubbachuuf illee Arsenaal namoonni deeggaran jechuun Itoophiyaa keessatti iyyuu namoota beessiidha dhugaa dubbachuuf garuu ammoo. Abbaan kiyya gisee ilaalu naqabee deemanii beekta isuma jalatti baradhee kubbaa bakka jaala kubbaa Arsenaal bakka hedduu jaalata hedduu. Arsenaal inni gurraan nagayaa fiddanii hedduu moo turan. Acaaluun illee isa jaalataa. Masiin baay'een Arsenaal ima jaalata. Acaaluun naa jaabsisee malaan. Acaaluun irra caalaa warreen lakkiisuun gurguddaan isaan isaan deeggara. Because maa inni beektaa ummata ibdu booda seenaa dalagu deemu kilabiin guddaan addunyaa Arsenaal akka ta'u የተወ waggaa መንፈስ ነግሮኛል. Akana. Asiraamat. Maaki shaytaan kun akka manaas hin baafne. Gaar Maamadilee Arsenaal. Eeyyamani Arsenaal. Akka manaas hin darbine shaytaanatu sira safaree argaa. Ambar guyyaa Arsenaal tapha qabdur maaliyaa meeqas mana kanas saqqalee tokko achis saqqaleetiin. Dhugaa adafaatii gaafadhu namni kubbaa yoo na ol ilaale nama bakka achuma meedaa Arsenaal seene malee hin jettu. Qabutti malee ilaale. Osoo taphni eegaliin waan jedheen burcuqqoota kiisii dhunneen waa hoo jira. Namicha waan. Namicha waan miti. Kootu kaasee. Kootu kaasee jedhee. Ana amma naal kaayiroo keessa. Bakka namni wannan jedhin asliin amma kama warra goolii galcheeti asliin. Haatush sitti haatuudha. Okay. Asliin kama warra goolii galcheeti. Arsenaal ta'ee Manchester ta'ee Liverpool ta'ee kama warra moo'ateeti asliin dantaa isaatiin. Yaa asliin amma bareeda garuu dhugaa dubbachuuf jechuun Ozilillee obsan qaba beeta garuu ammoo waan fi eeggadhooti shayitaani mana nama baasa Arsenaal. Haadatti waan ofii Arsenaal ima jaalatte malee akkasii. Haadatti faasifisiisa. Burcuqqoo kan mataa irratti of cabsisu godha. Waan ofii faaxeen addunyaa kanaa gorsituu faaxee taatee faaxeeleen viidiyoo adda addaa baasteetiin waan ta'in Arsenaaltu waa godha waan ofii. Arsenaaltu waa godha. Bineetii narraa akkasitti. Illee. Ati sila haadha faaxee nama qallaalii wayii goote sila adin. Amma waliigalee mi garuu waan waliigalee leencaa fi dhibba. Kan leencaa isii waliin haasa'e ani giiftiin aan kennu tiktaakiin kiyya. Giiftii miti. Si. Yaa. Si'achumatti namni sii kenna. Promise. Akka. Si'achumatti namni sii kenna. Chelsea lama takkaan qaba. Arsenaal Chelsea lama. Habibi gooliin gimmaashni osoo jiraatee Chelsea gimmaasha 0 Arsenaaliin ashannate qaal no sii galee. Promise bakka dhumate.
Oye. Takka dubbadha. Arfaate. Garuu waaqatti namni achi geettanii waaqatti. Ani garuu akkanuma argaa jira. Namoonni tokko tokko. Maal yaaddeeti haadha faatee wayita haasni billiin jettu san miira akkamtu si dhaga'ame. Nuuraan akka waan Ingiliffaan beekne koomentii Ingiliffaa takka laaftuuta kan dhufee barreessee deeme. Ani Ingiliffaan beeku amma. Amma Ingiliffuma keessa haati faatee sanuu wallaaltii jettee barreessite moo? Lakkeen yoo namni biraa kan argine fi malee ati akka argitu illee hin beeku. Nagaree namni biraa laakiin goone bara laaleetumaan dhiisee namni hin beeku baay'ee hin galuuf nama. Yakan. Maali maan kaara keettee tamaan namaan galle? Kaburcu kok kafatee dhufee ilmatee isa fayyaa daarektii nama dandeessine. Waan fi garuu. Oosa akka gatteetteetiin harka lamaan raaftu of diiga bagaluma. Raasee dhufa malee ammayyuu isinitti haa tolu isin lamaan taftaattaa bakka ani raasee. Humnaa akkamii goromsa moo akkamii tattaafataa wayitee alma. Aanan sallaalee obboleessa kennaa haadha faatee ani akka obboleettiitti jaalladhu osoo qarayyuu akka biraatti jaalladhe jedheetiin waa baay'ee sammuu keessa na deemaadha waan akkanaa nan gaafatinnan. Hasaaba jijjiiruu mara danda'an isaa yoo. Rakkoon qabu hasaaba jijjiiruu dandeenya. Akkan waan argite nan gaggaafatin nan tuttukin saayiboo. Osaachuun. Haadha faataatiin waan hasaaba jijjiiruu dandeenya. Akkana natti toleera dhandhamni sun dhandhama gaarii. Waan fi garuu wanta itti dalaydu wanni itti dalaydu Oromoo mara jechuun daqiiqaa wayiitiif akka nama duba deebisa kaasetti jira. Dasna dheeraa na argufaa yoo akka busaa kan na godhaa. Ana yoo akkas na godhe viidiyoo duwwaa jechuun ana mana akkas yoo. Koi si beerri amaaraa wannatti hidhattiin mudhiitti hidhattee argufti asitti hidhattee darratti akka harmanaa ta'u. Si galee asni billi